Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraatanii nu gammachiisan isiniin jedha. Hadda barumsa baay'ee namatti tolu qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Kanaaf waa'ee imoo jechuudha. Imoon maal akka ta'e haala kamiin online irraa akka hin mul'anne godhuu dandeenya. Akkasumas immoo suuraa keenya akkamiin dhokfannaa yeroo namaaf barreessinu ni mul'ata. Historii keenya laaluutti jira, namni nu jalaaf laaluutti jira. Akkasumas immoo imo keenya nu jalaa haa go'ee namni biraan waliin fayyadamu jira. Kanaafuu isa kanneen hunda haala kamiin ofirraa unkurra yookiin ofirraa balleessina kan jedhuu fi wantoota baay'ee isiniif qabadheetiin dhufeetiin jira. Kanaafuu kanneen waliin ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf imoon haarawatu dhufee jira. Imoon jechuun 2021 kana keessa jechuudha. Imo baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Fakkeenyaaf beeksisa garaagaraa ofirraa hin qabu jechuudha. Imoon ammaa kunniin beeksisa ofirraa qaba, kun immoo beeksisa hin qabu. Kanaafuu descriptionii kiyya linkii kiyya jala isiniif kaa'eetiin jira. As jalaa kan mallaqaan bitame isin bilisaan install godhadhaatiin seenaatiin isiniif kaa'eetiin jira jechuudha. Viidiyoo kana jala isiniif kaaya. Kanaaf haala kamiin akka itti buufattan illee isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf hordoftooti waan baay'ee tokko namatti tolu. Kanaafuu waa'ee imo kana hunda ammaaf waan baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Kanaafuu ammaaf gara barumsa keenyaa seenaa sirriitti nu hordofaa isiniin. Namoonni chaanaala keenyaaf haarawaa taatan warroonni amma dhuftaniitiin ilaalutti jirtan akkanatti YouTube keessa seentaniitiin chaanaala keenya iddoo sarchii kana bira dhaxxaniitiin haala kanaan ashikaatu beektanii ashikaatu be oro jettanii yoo akkanatti barreessaniitiin jettan haala kanaan jechuudha isiniif bahaa jechuudha. Inni sun kunoo kana jechuudha. Isa kana ragga tuqxanii jechuudha. Kunoo ashikaatu be oro kadhu kana jechuudha. Iddoo kana kunoo as bira subscribe kana tuquudhaan iddoo bilbila fakkaatu notificationii kana olii irra deebistanii haala kanaan maamila keenya nuuf taatan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan wal haa gargaarru, wal bira haa dhaabannu. Ammas chaanaala haarawaa eegaluu jira waan ta'eef wal bira dhaabachuu qabna, wal gargaaruu qabna isiniin jedha. Kanaafuu haala kanaan maamila kana taataniitiin waan nu gadhiifnu hunda guyyaarraa guyyaatti isiniif dhufuu danda'a. Kanaafuu nu hordofaa. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa waa'ee imooti jechuudha. Fakkeenyaaf itti seenneetiin walii ilaalaa jechuudha. Imo haala kamiin akka sirreessitan isinitti agarsiisaa jechuudha. Dhuftaniitiin as bara iddoo pilaasii kana da'uu kana jechuudha. Isa kana tuqxanii imoon tokko tokko dammoo moo as biratti sarara sadii kan qabu jira. Iddoo olii kanarratti naannoo kanatti kunoo iddoo kanatti jechuudha sarara sadii kan qabu jira. Isin achi tuqxanii jechuudha. Fakkeenyaaf kun pilaasii qabaa jechuudha beektaa waan ta'eef. Erga pilaasii tuqxaniin booda maal gootanii moor kan jedhu kanarratti deebistanii jechuudha. Erga moor jettanii kun as keessa jira jechuudha wanti marti isaayyuu jechuudha. Fakkeenyaaf waan baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Kunoo settingii kana keessaan seentaniitiin argachuu dandeettu. Akkasumas immoo as biraan illee waan baay'eetu jira. Kanneen hunda irra deebiitiin isinitti agarsiisa haala kamiin live akkamitti akka seenanii fi wantoota garaagaraatu jira. Mee ammaaf nu settingii kana keessa seenaa jechuudha. Kunoo settingii kana keessa waa baay'eetu jira. Notificationiitu jira. Wantoota garaagaraatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf notificationii kana keessa yoo seeneetiin hin jenne fakkeenyaaf notificationii keessan kana haala kamiin ofirraa qabuu dandeenya jechuun notificationii jechuun osoo isin wanna fayyadamaa jirtan tekstiin garaagaraa isinirra dhufaa jechuudha. Kunoo as bira allow notification kanarra yoo deebisan isa kana yoo akkana kaasaniittan tekstiin garaagaraa isinirra dhufeetiin isin hin rakkisu jechuudha. Waan baay'ee tokko namatti tolu. Kanaafuu haala kan akkana gootanii itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma dammoo wanti nu ilaallu wanti guddaan nu ijoon qabannee dhufne kanneen jechuudha. Isaan kanneen jechuudha. Laasisiin avatar ridicols kanneen hunda isinitti agarsiisa jechuudha. Real time chat kadhu kanneen hunda isinitti agarsiisa. Laasisiin kana dammoo online irraa dhabamuu feetan jechuudha. Isa kana jechuudha. Online irra namni akka isin argine yoo barbaaddan dhuftanii fakkeenyaaf kun everyone namni kamiyyuu isin arguu danda'a jechuudha. Everyone kanarra jechuudha. As bira dammoo my contacts
namoota isin qabdan jechuudha. Lakkoofsa keessan keessaa imo keessan keessa seef godhattanii namoota isin wajjin yookiin walii barreessuu dandeettan gabaabumatti friendii keessan jechuudha. Inni kun immoo isa qofa arguu danda'a wallaana keessan jechuudha. Nobody eenyullee arguu hin danda'u jechuudha isa kana. Nobody kanarratti namni kamiyyuu isin arguu hin danda'u kunoo nobody irra akkana haala kanaan sirreeffattaniitiin kunoo haala kana arramtaniitiin yoo deeffattan namni kamiyyuu isin arguu jechuudha. Inni itti aanu dammoo of duuba deebitaniitiin yoo jettan isa kana fakkeenyaaf avatar kan jedhu kana jechuudha. Fakkeenyaaf avatarii kana jechuun suuraa footoo keessan jechuudha. Profaayilii keessan profaayil piikcharii imo irraa qabdan jechuudha. Isa kanarra yoo deebisan fakkeenyaaf akkuma amma isin hime everyone namni kamiyyuu isin arguu danda'a. As bira dammoo my contacts kan jedhu kun namni friendiin keessan yookiin lakkoofsi isin seef godhattanii imo keessan irra jiru qofti isin arguu danda'a jechuudha. Nobody'n kun dammoo kunoo isin nobody kana raddeeffattan jechuudha. Nam kamiyyuu arguu hin danda'u jechuudha. Bakka isin malee namni kamiyyuu arguu nobody kana raddeeffachuu dandeettanii jechuudha. Haala kanaanii isa kana deeffachuu dandeettan. Amma tokko dammoo nama baay'ee rakkisaa turee fi nama baay'ee cinqaataa ture isa kana jechuudha. Kunoo readii isa kana barreeffama jechuudha. Barreeffama inni kun maaloo isin fakkaate barreeffama namni isin barreesse wayii. Fakkeenyaaf barreeffama namni yoo isin barreessaa raate isinis barreeffama namsanii osoo inni sun isiniif hin fixin arguu dandeettan jechuudha. Akkasuma isinis yoo nama barreessan fakkeenyaaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jettanii yeroo isin tekstii barreeffama si gootan osoo isin sendi gootanii nama saniif hin ergin as barreeffamni isa bira mul'ataa deemaa jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kamiin ofirraa qabnaa kan jedhu isa kana raggattuttanii kunoo everyone namni kamiyyuu isin arguu danda'a akka tasaa imo keessa yoo qabaate jechuudha. Kontaaktii namni lakkoofsa isin seef godhattanii of jalaa qabdan jechuudha. Kan arguu danda'u yoo akka nam tokko argine barbaaddan kunoo nobody barreeffama keessa yookiin waan badaa jettanii barreessitaniitiin haquu dandeettanii spellingii dogongoruu dandeettanii wantoota baay'eetu jira. Kanaafuu osoo isin hin ergin yoo namni sun isin jalaa dubbise isinis haqxanis namni san yaada isin barreessuu barbaadan sun galeeffee jira jechuudha. Kanaafuu dogongora kana baay'ee waan nama ulfaatuu fi namatti hin tolle jechuudha. Isa kana sirreeffadhaa jechuudha. Waan barbaadan waa yaada keessanii barreessitaniitiin seendi gootanii jechuudha. Akkasumas osoo isin bira hin ga'inis dallatuu dandeettanii jechuudha. Haala kanaan nobody raddeeffadhaa. Wanti guddaan kana jechuudha. Ka footoo fi ka onlaayinii illee homaa miti. Wanti guddaan isa kana jechuudha. Waa baay'ee mistara keessan isin baasuu danda'a jechuudha. Akkasumas dammoo kunoo erga geessaniin booda real time chat isa kana akkana gootanii jechuudha. Kanaafuu haala kanaan waan baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Kanaafuu amma wanti hafi dammoo fakkeenyaaf namoota yeroo bilookii gootan haala kamiin deebisnaa namoota jedhu jira jechuudha. Waa gaafachuun bareeda. Kanaafuu bilook kontaaktii kan jedhu kun lakkoofsa namaa yoo isin bilookii gootaniitiin haala kamiin deebisa yoo kunoo as bira dhuftanii haala kanaan deeffachuu dandeettan jechuudha. Kunoo haala kanaan bilookii kontaaktii kan jedhu kunoo as bira dhuftaniitiin haala kanaan sirreeffachuu dandeettu jechuudha. Kanaafuu nama san bilookii jalaa baasuu dandeettanii jechuudha. Kanaafuu waan baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf asuma keessa yoo jechuudha. Fakkeenyaaf afaan garagaraa hojjechuu barbaadan kunoo language kan jedhu kana jechuudha. Isa kana bira seentaniitiin waan baay'ee sirreeffachuu dandeettanii jechuudha. Waan baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Kanaafuu live akkamii akka seentanii fi akkasumas wantoota baay'ee amma dammoo imo wanti haarofni inni fideetiin dhufe kunoo as bara jechuudha. Who is online eenyutu online irra jira kan jedhu fakkeenyaaf wantoota baay'eetu jira jechuudha. Kanneen waan baay'ee fideetiin jira. Namoota kun online irra jira wantoota garagaraa dhoksuu dandeettan jechuudha. Akka mul'anne fakkeenyaaf wantoota baay'ee yeroo itti anus qabadheetiin isiniif dhiyaadha. Waan baay'ee tokko namatti tolu. Kanaafuu hadha kanumatti nu haa ga'u. Imo waan baay'ee guyyaa irraa qabateetiin dhufa. Kanaafuu lakkoofsa haala kamiin change phone number wantoota kanneen hunda yeroo itti aanu wajjin ilaallaa jechuudha. Waan baay'eedha kan hadha isin hime kun
gimmaashayyuu hin ga'u jechuudha. Waan irraa hafe yeroo itti aanu isiniif qabadheetiin dhufa. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa kanuma irratti nu haa ga'u isiniin jedha. Kanaafuu hordoftooti akkuma ilaaltanii kaataniin barumsi kun yoo isinitti toleetiin jedhe sabiskiraayibii godhaa akkasumas sheer laayikii godhaa nu jajjabeessaa chaanaala keenya haaraa eegaluu jirra waan ta'eef. Kanaafuu nu bira dhaabadhaa namaaf daddabarsaa isin jedha obboleeyyan Oromoo sanyii kan koo. Kanaaf baay'ee isin jaalannaa nagara nuuf turaa horaa bulaa isin jedha. Galatoomaa